Abdiin kaleessa fayyaa tureem har'a waan ittiin garbii alaatti deemeellee wallaana mudhabee siree irratti hafeeti jirama. Obboleessi keenya qaaliin kuni bifuma duuba kootti agartan kanaan qaamni isaa gubatee jira. Gara biyya Turkii deemee bakka zayitiin sun itti namni sirriitti yaalamuu qaba waan ta'eef baasii baay'ee isa barbaachisa. Obboleessi keenya immoo haaluma isin amma agartan kanaan fuulli isaa luqqa'ee qaamni isaa luqqa'ee baay'ee daran miidhamee haala kanaan dhukkubsatee siree irra hafee jira. Obboleessi keenya hawaasa danuu kana biraa musliimoota danuu kana biraa abdiin siree irratti hafee wallaansa malee hafuun abdiin gara biyya alaatti gara Turkiitti malee wallaanamuu dadhabuun keessumattuu hawaasni keenya miiliyoonotaan lakkaa'amtan gumaacha gumaachitanii abdii wallaansisuu dadhabuun nuuf qaaniidha. Eeyyeen dhugumatti abdiin haqa nurraa qabam, haqa obbolummaa islaamaa nurraa qabam. Abdiin guyyaan nuti cinaa dhaabbachuu qabnu har'am abdiin akka isin gartan kanatti obboleessi keenya abdii geetaachoo dhaqee yeroo daawwatuun fuula isaa hanga tokko fa nutti mul'ise. Hanga tokko kan mul'atu kanarraa wanni namatti mul'atu abdiin fuulli isaa luqqee akka jiruufi qaamni isaadha akka duraanii sun akka hin jirreefi wallaansa jabaa akka isa barbaachisuudha. Kaleessa abdiin bareedaan sun har'a kunoo fuulli isaadha jijjiiramee jira. Abdiin jijjiirame kun wal'aansaaf harka keessan eeggataa jira. Abdii keessan eegaa jira. Abdiin isin abdatee akkamitti siree irratti hafayaa jira keenyam yaa hawaasa kabajama. Abdiin siree irratti hafuun nuuf qaaniidha. Hawaasni keenya kan sagalee tana dhageessan hundim abdii cinaa dhaabbachuun filannoo osoo hin taane dirqama hawaasa musliimaati. Abdii raggaasaam osoo hawaasni danuun kun jiru siree irratti hafeem fuulli isaa bareedaan kun xoolageem akkanatti hafuun hin barbaachisu. Nurraa hillee qaaniidha nurraa foqqotam. Hawaasni kun deeggarsa jumlaadhaan godhuudha qabam. Deeggarsi abdiif taasifamu deeggarsa dhuunfaatti ta'uu osoo hin taane deeggarsa waloo isa barbaachisam, deeggarsa namoota hundaa isa barbaachisam. Namoonni beekamtii qabdan hundim abdii irratti walii galtanii deeggaruu qabdu malee abdii dhuunfaan deeggaruun hin baasu. Abdii yeroo itti dhuunfaan deeggaramu bira taree jira. Abdii yeroo itti dhuunfaadhaan waan danda'an arjooman bira dabree jira. Amma abdiin gargaarsa keessa walii galaatti haajamam. Abdii dhuunfaadhaan osoo hin taane gamtaan haa gargaaruu jennam. Eeyyeen abdiin gamtaan haa gargaaramu.